wabangala mikata waka yo malata yo maljerenunata yo minu derbalata yo misi derbalata الله وبركاته هردفتوتا مدولا وميديا سجنتا تمساسا كلتي فردالي أدداتي نورد فاجرتان ندكيسنو أما سر دبني يويا أشما هركفوني كبجمتوتا جالتمتوتا هردفتوتا مدولا وميديا بكجرتان تناجين جالا لكن سنادا كوسنين جيتشا إيجا ويا هرتا ويا سجنتا أجايسيسو هواسني هردفتوت أمانتا مسلمانا obboleewwan keenya kanneen mana hidhaa Saudi Arabiyaatti hiraanfamaa fi rakkataa jiran obboleewwan keenya kan kaleessa masgida ijaaraa turan kan kaleessa manneen amantaa hedduu ijaaraa turanii fi akkasuma rakkoo akka biyyaatti nuuf galtee fi akka sabaatti nuuf galte kanneen nurraa qoodamuu bira darbanii of kennanii fakkeenyummaa guddaa qaban ijoollee keenya kanneen biyya Saudi Arabiyaa mana hidhaatti argamaniif du'aayin guyyaa har'aa godhamee jira jecha hawaasa keenya biyyoota adda addaa keessa ta'aniitiin sagantaa kana akka ofiitti ilaalanii ilmaan isaaniitiif du'aa eegatan keessaayyuu hawaasa keenya dame Afrikaa kibbaa magaalaa Cape Town hedduun galateeffachuun barbaada ustaaza keenya ustaaz Sheikh Muhammad Tayyib hedduun haa ulfaatanii rabbi umrii isaanii dheeressan jechuun barbaada marrigaa isaan qofaa miti hadhan dara guyyaadhaa biyyoota adda addaa keessatti sagantaan du'aa eegotuudhaa cimeetti fufee jira mee dhuguma dubbachuudhaaf keessaayyuu ijoollee keenya obboleewwan keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaatti rakkataa jira yeroo ammaa kana jechaadha haalli isaan keessa jiran namuutu waan quba qabnu namuutu waan argaa jirru jechaadha keessaayyuu rakkoo amantaan isaan mudate wal qabatee maatiin isaanis waan godhan dhabanii yeroo ammaa kanatti jechaadha kana rabbiitti fuula deeffatanii du'aa eegataa jiran jechaadha hawaasni Oromoodhaas ta'e sabni kamiyyuu jechaadha dhuguma dubbachuuf hiriirsaa fi diriirsaa yeroo ammaa kana akka ilmaan Oromootitti nu qunnamee fi akka obboleewwan keenya isaan biroo jechaadha carraan godhee mana hidhaa sanitti waliin dararamaa jiraniif guyyaa har'aa du'aa eegatanii jiran jechaadha kanaaf obboleeyyan keenya torbeen kun torbee ilmaan Oromoodhaa keessaayyuu sabab sablammoota hidhaa mana Saudi Arabiyaatti argaman jechaadha nama kamiyyuu haa ta'u namummaa isaatiin walii yaaduun danda'amuu qaba walii sagalee ta'uun danda'uu qabna jechaadha afaan kamiyyuu haa dubbatu amantaa feeyyuu haa qabaatu namni namummaa isaatiin kreditii qabaachuu danda'u qaba kan jedhuun namni kamiyyuu jechaadha sagalee walii ta'uun cimsee itti fufuu qaba kanaaf yeroo sagalee ta'an wal arrabsuun osoo hin taane wal qeequun osoo hin taane namni kaminuu akka isatti fakkaatetti ilaalcha isaatiin amantaa isaatiin kallattii kaminuu obboleewwan keenya kanneen hidhaa mana Saudi Arabiyaatti argaman kanaaf du'aa eegatuun dirqama jechaadha ijoollee Saudi Arabiyaa yoo dubbanne seenaa bara 2016 of duuba deebinee yaadachuu qabnaa keessaayyuu gaafa shira wayyaanii keessatti godhameen hawaasni keenya naannoo Sumaalee irraa hedduminaan buqqee lakkoofsa 7,800tti tilmaamamu yeroo buqqaansanii sagantaan lammiidhaaf jechuudhaan ijoolleen keenya seenaa gurguddaa dalagaa turanii isaan qofaa miti qeerroo Kuweetii ilaaluu dandeenya Dubaay Beirut Oman Jordan akkasuma Saudi Arabiyaatii fi Yamanii dabalatee jechaadha hawaasni keenya hawaasa yeroo hedduu hawaasa ofii isaaniitti qaqqabanii ummata keenyaaf kallattii adda addaatiin aarsaa gurguddaa kafalaa turan keessa ijoollee Saudi Arabiyaa qooda leencaa qaban yoo jenne dhugaa lafa jirtudha jechaadha har'an tanallee akkuma beekamu kallattii adda addaatiin shamarran yeroo ammaa kanatti odeeffannoon adda addaa akka darbaa jirutti jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf sadarkaan namummaa bira darbanii qaamni isaanii raammeetiin yeroo ammaa kanatti sadarkaa raammoon irra deemuutti jiranii oduu nu dabarsan jechaadha kana waan baay'ee ulfaatu waan dhagahuun namatti ulfaatu jechaadha kana dhagayaa akkamitti geemii taphan kana dhagayaa akkamitti wal qoon kana dhagayaa akkamitti har'an tana ijoolleen keenya sooshaal miidiyaa irratti tiktook irratti lafa dhiinne dhiichisna jechaadha kanaafi warroonni har'a akkuma sheekaa roobee jedhe jechaadha masgiida har'a namni keessaa hedduu isaa kabiyyee jiru jechaadha gofandiin banameeti miti masgiidni har'an tana biyya keessatti ijaaramee gurguddaan alal khayriin ijaarameeti miti dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee biyya Saudi Arabiyaa yookaan immoo irra hedduu ijoollee biyya Arabaa jirantu shilingii qabanirraa waan qabanirraa dafqa isaanii xuruurfatanii jechaadha masgiidatti ijaaran jechaadha maatiin ijoollee kabiyya keessatti callisaniitiin har'an tana sagalee ta'uu fi dhaban borseenaan isin gaafata gabbaatanii ilmaan teessanii sagalee ta'uun fedhii qofa osoo hin taane dirqama ta'uu barattaniitiin kallattii kaminuu gabbaatanii sagalee ta'uun barbaachisaa jechaadha keessaayyuu ergaa warra tiktokitti dabarsu akka nam tokkotti jechaadha sirriidha sagalee ta'aa jirtan garuu sagalee ta'uun akkasitti qofaa miti pilaastikii uffannee tiktok irra taa'u qofaa miti gara feesbuukaatiin hawaasni keenya biyya keessaa kan argee dammaqu tari ilmaan isaanii ka hidhamee kan quban qabne Oromoonni hedduun baadiyaa keessa jiraatu jireenyi hawaasa keenyaa baadiyaa keessa jireenyi hawaasni keenyaa qonnaan bulaa jireenyi hawaasa keenyaa hedduun isaa sooshaal miidiyaa irra fagaatee jiraatu waan taateef waan ati tiktok irratti haasoftu kan hin argan waan nuti tiktok irratti hojjennu kan hin argan waan taateef hanga danda'ameen hawaasni keenya biyya keessaa kan hordofu feesbuuka waan taateef ilmaan isaanii tarii hidhaan Saudi Arabiyaa yeroo namatti dhuftu
bor hidhamtaa miti iftaan hidhamtaa miti yeroo dhufan nama qabanii hidhan nama galchan waan taateef dargaggeessi hedduun shamarran hedduun maatii isaaniitti osoo hin bilbiliin maatiin isaanii waanuma dalagaa irra jiran itti fakkaachuun mala kanaaf namni hedduun maatii ilmaan isaatu kan quban qabne jira jechaan akka isaan quba gamaniif duula gara sooshaal miidiyaa gara feesbuukaatiin dhiibbaa gochuudhaan gaafii sirriiti gaafii sirnaati obboleewwan keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa jiran akka biyyatti galaniif nama arrabsuu osoo hin taane qeequu osoo hin taane yaada poozitiiviidhaan dubbachuudhaan obboleewwan keenya sagalee ta'uun yeroo kamiyyuu caala murteessaadha. Ijoollee kaleessa saba kanaaf waan guddaa hojjetaa turan ijoollee saba kanaaf kaleessa waan gaarii hojjetaa jiran har'an tana mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti argaa jirra jechaadha. Ijoollee ebel jennee maqaa waamuun waan hin barbaachifneefi ebel jennee maqaa adda addatti baasuu waan hin barbaachifne walumaa galatti kireeditiin ijoollee Saudi Arabiyaa qaban saba kanarraa akka sabaatti hordoftoota amantaa muslimaa kan biyya jiran kan masgiidonni gurguddaan hadha magaalaa keessatti bilookiin akka dhaabbamu gate ijoollee Saudi Arabiyaa jiran beelaa ka beela baase dheebotaa ka dheebuu baase dargaggeessi keenya kan Liibiyaa keessatti dallaalli kallattii adda addaatiin rakkoo adda addaa godhaa ture kan gargaaraa jiru ijoollee kana jechaadha. Har'allee abdiin kutanne kan jiran warroon hidharraa hafan rabbii ofiitiif waan dalagaa jiran waan qabatamaan argaa jiru jechaadha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa torbee kana torbee ilmaan Oromoodhaas ta'e sabab sablammii wajjin taane obboleewwan keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaatti hidhamanii hiraarfamaa jiran kana sagalee itti taanu akka ta'u ulamaanis sheekonni gurguddaanis waan kana waamanii jiranii kana keessatti kan galateeffachuu barbaadu aalimman teenna sheekota Harargeedhaa fakkeenyummaan isaan jalqaban ni jira keessaayyuu Harargee aanaa Baabbileetti jechaadha yaamechi isaan gatanii jiran sheeka keenya kan akkam jaalannu sheeka jabaa kan biyyi qabdu kan Oromoon qabu kan sabni qabu Sheek Amin Ibroo faati kan irratti hirmaatan kara peejiitiin akkasuma immoo dargaggeessa lafaa dhufaa jiru Sheek Ustaaz Ibsaan faati kan irratti hirmaatan sagantaa qopheessuun isaanii kun fakkeenyummaan Harargee keessatti mul'ate kun Oromiyaa keessa Jimma keessa Baalee keessa Arsii keessa Shawaa keessa Wallagga keessa Walloon keessa Booranaaf Gujii keessatti itti fufuu danda'u qaba yoo waan biraa dadhaban du'aay walii goona akkuma isaan jedhan san du'aay walii gatuunis guddaadha jechaadha. Kanaaf warroota sooshaal miidiyaa fayyadamaa jirtan dhugaadhaan ijoollee kanaa yoo sagalee kan taanu taate dhuguma dubbachuudhaaf gara sooshaal miidiyaa feesbuukatti fayyadamnu akkasuma immoo obboleewwan keenya ka Afrikaa keessaayyuu warroota sooshaal miidiyaa irratti feemasii gurguddaa ta'an jechaadha. Feemasii yoo jennu feemasii akka ijoollee keenyaati miti. Feemasii warroota intelligentii ta'antu jira jechaadha. Kan mootummaa wajjin hariiroo qaban kan sooshaal miidiyaa irratti weebsaayitii adda addaa irratti influensi gatanii dhiibbaa gatanii sagalee waan tokko hojjechuu danda'an hedduu jira jechaadha. Namoota akkasii sanitti dhiyaannee dippiloomaasii dalaguun dirqama jechaadha. Dippiloomaasiin hariiroon baay'ee murteessaadha. Afrikaa akkasitti yoo wajjin haasofne jenne obboleewwan keenya ka Afrikaa isaan biroollee Somaaliyaa jira fakkeenyaaf jechaadha. Hawaasa kaleessallee waliin jiraachaa turre, hawaasa kaleessallee walirraa fuudhaa turre, hawaasa kaleessa gaddaaf gammachuu waliin qoodamaa turre obboleewwan keenya Somaaliyaa hedduu jira. Gara TikTokiitiin hedduu jira, gara YouTube'iitiin hedduu jira, gara weebsaayitiitiin, kara peejiitiin, gara miidiyaalee gurguddaatiinis kan jiran obboleewwan keenya kan Somaaliyaa kana ofitti dammaqsine wajjin socho'uu danda'u qabna. Warroota ollaa kennaatu jira kan akka Jibuutii jiran kan akka Keeniyaa jiran waliin hojjechuu danda'u qabna jechaadha. Kanaaf dippiloomaasiin murteessaadha. Peace no alternative jedhe Jawaar Mohammed jechaadha. Kanaaf nageenyi murteessaa waan taateef hawaasa wajjinis fayyadamtoonni sooshaal miidiyaadha yeroo namni tokko isinitti dhufu namoonni har'an tan floorsii gurguddaa qabdan namoonni har'a deeggartoota gurguddaa qabdan deeggartoota haqaa yoo qabaattan jechaadha. Dhiibbaan isin gochuu dandeettan hawaasa sooshaal miidiyaa fayyadamu saboota biroo jechaadha. Kanneen biyyoota ollaa ta'an kan akka Somaaliyaa, kanneen akka Jibuutii, kanneen akka Keeniyaa, kanneen wajjinis hariiroo uumuudhaan dhiibbaa gatuun ni danda'ama. Isaanillee hojii kanarratti akka hojjetan assaayimentii walii kennuudha, hojii manaa walii kennuudha jechaadha. Haala kanaan hawaasni keenya dammaqiinsa guddaa keessa seenuu danda'u qaba. Kanaaf walumaa galatti torbeen kuni torbee ilmaan Oromoodhaa kanneen mana hidhaa Saudi Arabiyaatti argamaniif sagalee itti taanu akka ta'u abdiin qaba. Warroonni na dhageeffatanii gara madda walaabuutiin madda walaabuu kaleessallee TikTok irratti miti bara 2015 16 17 18 ijoollee kana waliin gareelee adda addaa keessatti hirmaachaa turre Great Oromiyaa gareelee jajjaboo garee raadiyoo shimbirtuu barii gareelee adda addaa keessatti gargaarsa hawaasaa keessatti kan hirmaachaa turan qooda leencaa kan qaban ijoollee Saudi Arabiyaa obboleewwan keenya obbolummaa bira darbanii warra kaleessa biyya sanillee baraaran rakkoo jalaachaadha qooda leencaa warroota qabanidha. Rabbiin isaan haa baasu bakka isaan jiranitti dhugaa isaanii rabbi haa baasu yaani maatii isaanis
kallattii adda addaatiin waan kanarratti akka hirmaatan abdiin qaba. Warroonni hordofaa turtan sagantaan kun kan isinii darbaa ture gara foddaa Madda Walaabuu miidiyaatiin waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Sagantaa biroo immoo duuka buunee isin dhageessifna. Hawaasni keenya Afrikaa kibbaa du'aa har'a nu obboleeyyan keenyaa gootan irran deebi'ee ustaaz keenya Sheemaa Marxayyib hedduun galatoomaa jazaakallahu khayran jechuun hin barbaada. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Sagantaa tamsaasa kallattii Madda Walaabuu miidiyaarraa kan isin biraan ga'e Anfal Mataa Roorooti galatoomaa.